Gaaffii yeroo hunda dhiyaattu jechuun waa'ee jaalalaa irratti dhalaa fi dhiira biraayis sababa adda addaa gama dhalaatirraayis gama dhiirarraatiis dhiyaatu ni beektaa? Nama kana niin jaaladha karaa irratti maqeetiin jira jaalala teenya addaan dhaabee jira namni kuni akkamittiin deeffachuu danda'a? Gaaffii jettu karaa hunda yeroo hunda ni dhiyaatte jechuudha gaaffiin akkanaa. Karaa maal yoo gootee nama kana deeffachuu dandeessaa? Duraanis anaa yeroo kan nu dhabeef anaatu karaa irratti maqee karaa dhalarraayis ni dhufte jechuudha gaaffiin akkanaa jechuudha. Akkasumatti karaa dhiiraatirraayis mucayyoo tanaa jaalala isii anaa beekuu dhabee fi akka malee godhee jaalala keenya kana adda dhaabnee jirra. Karaa kamiiniin deeffachuu danda'a? Gaaffii akkanaa gisee hunda ni dhiyaatte jechuudha gaaffiin akkanaa. Bes jaalalti jaalamtee dhumtee jirti yoo kasiin ta'ute sababa waan kanaa baruudhaaf yoo gartee kajala boochuu kajala maaliin balleessee jettee hiraartoo ta'e namni san beeke bes sirraa fagaachuudhaaf inni murteeffatee jira sumarraa fagaata malee ammas falli biraan jiru jechuudha sirraa fagaachaatuma deema. Garuu namni kun kana gisee godhu si jibbeetii miti jechuudha fakkeenyaaf maaliif waan gartee ati isarra geessan ammaa isirra geessan saniitti dhagame jechuudha madaa san tuttuqu jirta. Saniifuu yeroo kan nuufii qabda kana ka godhuuf gartee yoo si didee ka garas jabaatee jalaa didoo ta'e ammas si jalaa didoo ta'e maaliif jibbansa si hin qabdu jechuudha namni kun jaalala si jaalata garuu yeroo kan nuufii qabda jechuudha maaliif waan isin lameen jidduu jira kana guutumaa guututti ati yoo ka dhiisuu baattu yoo ta'e ni baddi jechuudha wanni san. Saniifuu odoo wanni sanis hin banne odoo jaalati san baddee guututti hin dhamaman taane yeroo kan itee fi dhiiftee yeroo inni itti gartee yoo xiqqaate gartee baatii takka amma baatii lama yoo xiqqaate jechuudha kan itee fi laaluu qabda jechuudha nama san dhiiftee jechuudha. Dhiisii ijoolleen isin jesan dhiisuu qabda jechuudha yeroo san. Namni san guututti si dhiiyoo akkasumas si dhiisuudhaaf himammaa gartee jaalala ta'e san muree waan inni godhuudhaaf miti yeroo inni itti gartee fakkeenyaaf tasgabbaa'utti dhiisuu qabda jechuudha yeroodhaaf ati. Ati nama kana jaalala agarsiisii nama kana dhiifama gaafadhu as deebisii hin jetta garuu immoo madaa isaa san tuttuqu jirta madaa isii san tuttuqu jirta namni isa yoo sirraa fagaachuu hin ta'in sitti hin dhiyaatu jechuudha. Saniifuu namni kun hanga gartee tasgabbaa'utti yeroodhaaf dhiiftee yeroo kannitee fi san boodaas deebi'ee jechuudha xiqqishoo dhiisuu qabdaa jechuudha. Karaa saniin deebisuu ni dandeessa nama san jeetiin yaada. Moo yeruma sanitti gartee yeruma sanittiin deebisuu qabammaa dhiifaman gaafachuu qaba yoo jettee bilbila kan ka'e taayoo yoo irra bilbiltee bilbilaan kee karaa hundaanuu biloogni godhaa inni cufaa ammaa ni cuftii bilbilaan kee biloog sirra gooti jechuudha karaa hundaanuu jechuudha namni kun si cufa jechuudha karaa ittiin baatuun si cufaanii san booda fuulaa fuulatti guyyaa itti walitti dhuftan sin jechuu mala jecha kana nama sanirraa harkachuu dandeessa jechuudha. Ani sumaan harkuu jibbaa harkuma tan ta'eetiin hin fadhu maaliif waan akkas akkasii jechuudha. Karaa bilbilaa fi karaa hundaanuu eega sirra cufate booda guyyaa fuulaa fuula walitti dhuftan jecha akkasii irraa harkatte jeetiin yaada saniifuu yeroo kan nuufii qabda nama kanaati harkachuudhaaf as deebisuudhaaf saniifuu tana godhuu qabdan asuma irratti hin dhaabaa ittiin hin ja'a na jiraadhaa yuutuuba kanaas sabiskiraayib godhaa sheer godhaa karaa kanaan na jajjabeessuu ni dandeessanii jeetii yaada galatoomaan isin ja'a. Waan akkanaa bal'inaan irratti haasawii nuuf deebii yoo jettan inshaallah ni jiraan isiniif hin deebi'anii waan akkanaa irratti fakkeenya bal'inaan ni haasawina. Kanaafuu hanga haasawaa akkanaatiin walitti deebinutti haasawaa akkanaa fakkeenyaaf kana fakkaatu walitti deebinutti nagaattiin isin ja'a nagayannaa tura.